Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Addis Miidiyaa Neetwoork Addis Televiziyoon kun qophii keenya addaa guyyaa raayyaa onkoloolessaa 24 kabajamu ilaalchisuun qophii isiniif qopheessineedha. Egaa keessummaa tokko of biraa qabnaa isaa waliin yeroo gabaabaaf kan turtii taasisnu ni ta'a. Keessummaan kiyyaadha. Ajaja dhibbaa Baqqala Balaay Hundee jedhamu. Miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessumaa bara mootummaa Dargii keessa bara waraana Somaaleen biyya keenya weeraruuf yaaltee turtetti namoota gootummaa jabaa galmeessisan keessaa nama tokko yeroon sun egaa yeroo ulfaataa fi namni hedduun qaaliin biyya kanaa lubbuu isaaniitti wareeganii biyya kana weerararraa nu hambisan keessaa nam tokko egaa saayinsii waraanaa keessattis nama muuxannoo qaban waan ta'eedha fi yeroo ajajni kaabaa biyya keenyaa rukutamee kaasee haga ammaatti waan jiru argaati kan turan. Isaan immoo waan yeroo sanarraa ka'ee haga ammaatti jiru kana ija saayinsii waraanaatiin akkamiin ilaalamaa waan jedhu turtii gabaabaa isaa waliin turtii kan taasisnu ni ta'a. Haga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa guddaa galatoomaa isiniin jenna maqaa daawwattoota keenyaan yeroo keessa fudhatanii asitti nu argamu keessaniif. Ajajni kaabaa TPLF rukutuudhaaf kan inni filateef maaliif ta'uu mala jettaniiti kan isin yaaddan? Maaliif yeroo tokko tokko diina isaa fagoo jiru rukutuuf diina isaa yookaan immoo fira diina isaa jedhee kan yaade isatti dhiyoo jiru sana rukutuu mala tooftaan akkasiis waan jiruuf isin immoo waan kanatti keessas waan turtaniif maaliif TPLF ajaja kaabaa filateen? Gaafa kolonelsa 24 maaliif akkanatti kana filateenna jettu akka diinaatti innaa ilaaltu istiraatiijiin isaanii isa isaan bira jiru sana dura isaan bira jiru sana raayyaa kaabaa sana balleessuuf isaan irra jira. Asa deemuudhaaf isa gara bahaatti deemuudhaaf isa gara kibbaatti deemuudhaaf isa isaan bira jiru lafarraa barbadeessee fixuutu irra jira. Kun akkuma wattaaddaraa akkuma seenaa raayyaattis seenaa militarii saayinsiittis dhugaadha. Diina isa fuuldura keessa jiru sana yoo sana otoo hin ajjeefne isa gara fagootti deemuu hin dandeessu. Raayyaa ittisa biyyaa kaabaa otoo midhaan hamaa ooluu lafa qotaa ooluu awwaanni isaa riyataa oolee mana ijaaraa fi mana barumsaa otoo ijaaruuf waggaa 27 guutuu isaan tajaajilu sana gara jabina gara laafummaa hin qabneen gara jabina guutuudhaan raayyaa ittisa biyyaa irratti seenaan sun hojjetamu lafarrattis addunyaadhuma irratti wanta akkasitti hojjetame ani hin beeku. Maaliif namni ati walii waraantu diina biyya alaatiif jettee wajjin dadhabdu tokko karaa duuba keetiin dhufee naasi waraanu attamitti kuni never in the world addunyaan marrattu kun hin hojjetamu. Maaliif tooftaan akkasii filatamee jettanii yaaddume? In short gabaabumatti biyyattii jigsuudha. Yoo raayyaa ittisa biyyaa kaabaa sana achitti akkuma isaan tarkaanfii fudhatan waan gochuun isa jiru qalaniiru qullaasaa reenfarra dhaabatanii sirbaniiru. Luka isaa duwwaa kophee irraa baasanii dhakaarra deemsisaniiru. Waan afaan irratti namatti ulfaatu irratti hojjetaniiru. Kuni militarii saayinsii militarii irraa baay'ee walirra fagoodha kun. Waan waraabessi biyyaa waan bineensi lagaa hojjetu darbee bineensi lagaa illee nama dabarsa nama dhoo waan bineensi lagaa hojjetu tu raayyaa ittisa biyyaa kaabaa irratti hojjetan. Kana gaannaa ilaaltu kun maan they are untrained in baranne saayinsii kana hin qabanii akkuma dhufanii fi walumaa oofanii dhufanii akkuma wal oofanitti dhufanii mana qullaa argatanii mana duwwaa argatanii mana balbala hin qabne argatanii masaraa miliinik galan achi booda raayyaa keenya jedhanii raayyaa isaanii isatti waraanaa dhufan raayyaa dhaaban. Akka ija isaaniitti ilaaluun otoo sirra jiru iddoo manni barumsaa jigetti mana barumsaa haaromsa. Iddoo warri dadhaboonni harka qalleeyyinanitti mana isaanii ijaara. Innaa midhaan isaanii ga'e midhaan isaanii haameedha. Innaa yeroon qonna waggaa 21 raayyaan ittisa biyyaa kaabaa biyya Tigree keessa biyya Tigraay sana keessa ture. Kanaaf isaaf malaare. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa miti eenyu dhalataadhuma iyyuu abbaa fe'ee ta'uu nama akkanatti si hojjetu isaaf mala. Isaan hin malu waan hin malles addunyaa gubbaarrattis waan hojjetama. Seenaan kun yoomayyuu taanaan seenaa galmee Itoophiyaa keessatti galmaa'ee kan turu never again akka jedhamutti jechaa malee nuti amma haaloo wal baasuudhaaf miti.
haaloo nuti eenyutti baana otoo hammayyuu maali laataa fi jirra miti warra booji'amanii dhufanii illaata. Kana gaa namni barate jechuun namni muuxannoo saayinsii militarii qaba jechuun kana amma raayyaa ittisa biyyaa keenya nama jiru kun kan hojjetaa jiru. Inumaayyuu akkatti raayyaan wal qabu naamusni isaa siviilii keessa hin jiru jedhama. Hin jiru naamusni raayyaan ittisa biyyaa qabu siviilii keessa hin jiru. Yooma booji'e illee amma namni dhuunfaa yoo warreebe lafatti yoo wal kuffise warreebuu danda'a. Raayyaan garuu lafatti kuffisee wal reebu. Lafatti booji'ee harka isaa kennatee diinni tokko yoo sitti kennate ani mataa kootiin keessan ture raayyaa ittisa biyyaa durii keessatti gara waggaa 17 ture sana keessatti innaa boojinu dhaqnee nuti immoo calluma jennee otoo hin taane raayyaa Sumaalee weerara Sumaalee irratti bara 1969 Sumaalee weerartee dhuftee amma Dirreedawaa Awaash karaa Dubaatiin dalloomannaa qaqqabdutti waraana sanarratti conventional war jedhama isarratti hirmaadheetan iddoo kana qaqqabe. Hin boojina hoo boojine midhaan kenninee fi bishaan kenninee fi kunuunsineet waan barbaannu information irraa fudhata. Gara fuulduraatti innaa deemu goolii isa duuba nuwaaf sana fudhachuudhaaf kunuunsitee innaa kunuunsitee ajaa'iba jedheet eenyus information asii kenna. Innaa sanarraa fudhatte asumatti dhiifteet informationaan baay'eetti gargaaramne nuti. Amma fakkeenyaaf Harar irratti innaa waraannu baay'ee Harar irratti waraana guddaatu when was bara 1970 sana innaa sana irratti baay'ee waan seenaa hammana hin jenne wanti galmaa'eetu jira. Sana amma isaa nama samma jiru kana dhalataa ilmaan keenyaatti isamma raayyaa ittisa biyyaatti wanti hirmaachifnu wanti hirruuf danuutu jira. Egaa erga sun ta'eeti raayyaa ittisa biyyaatiif kun mala maaliif raayyaa jechuun Itoophiyaadha. Isinis raayyaa isin keessa turtanis raayyaa biyyi kun ammas qabdu. Mootummoonni jijjiiraman akka isaaniif malutti raayyaa hundeessuun caasifama raayyaa riifoormii raayyaa fiduun akkuma jirutti ta'e garuu ilaalcha biyyummaa kan jedhu garuu tokko kan waliif nu galchu waan ta'eef raayyaaf kun hin malaa wantoonni akka kanaa. Immalu raayyaa ittisa biyyaa jechuun ammoo paartiin jijjiirame kan jijjiiramu irra hin jiru. Paartiidha hin deema hin dhufa. Namnis hin du'a hin bada. Garuu raayyaan ittisa biyyaa dallaa biyyattii kanaati. Lafee biyyattii kanaati. Lafee isaa caccabsee ru'ii isaa tokkittii qabdu lubbuu tokkittii qabdu kana itti wareegee irratti wareegeet biyya kana tiksa. Raayyaa ittisa biyyaa jiksuu miti kan isaan malu otoo argattee otoo argate aannan qorraa onsoosaa. Otoo humni Itoophiyaa kun danda'e biyyattii kanaa danda'e hunda raayyaa ittisa biyyaa hundaaf jeetti tokko kennitee fi jeettiidhaan otoo waraane otoo halkanii guyyaa cooma murataa booka dhugaa oole raayyaa ittisa biyyaatii kanatu mala malee raayyaa wayyaaniin raayyaa ittisa biyyaa kaabaarratti hojjette raayyaa ittisa biyyaatiin malu. Keessumatti sadarkaa idil addunyaatti yoo ilaalle jalqaba irratti qaamolee kabajamanii fi leellifaman keessaa tokko raayyaa. Muuxannoo biyyoota hedduu kaasuu ni danda'a. Ameerikaa fudhatte hoo Ameerikaan amma bakki ishiin dhaqxantu biyya namaa dhaqxee biyya waraante Iraaq dhaqxee waraanteetti Iraan dhaqxee Afgaanistaan dhaqxee waraanteetti biyya adda addaa dhaqxee waraanteetti Jaappaan Nagasaakii fi Hirooshimaa irratti boombii dhala nama ajjeesu. Garuu warra achitti du'an sanaaf maal gootatti fakkaata. I think Maryland immoo waan ta'etu bakka jedhan steetiitu jira. Sanarratti geessitee maal gootatti fakkaata. Warra achirratti du'an sana iddoo tokkotti lafee isaanii annoon armii kan jedhantu jira. Warra achi dhaqan ennaa deemte galmooftee deemte miti. Hin du'ee, hin gubatee, hin caccabee lafee isaatti achi daakamee annoon armii jedhamu. Isaanii maal gootatti achuma keessee achitti hawulti wal qixxaate wayii hojjetaniitti achirratti bakka sanarratti gaafa filannoon Ameerikaa gaafa godhame filatamee pirezidantiin Ameerikaa tokko Ingilii Joorji Waashingtan ni qabdee amma namicha maraatuu warreen gaddaa irraa buusan sana amma jiru kana Joo Baayiden sana qaqqabutti dhufaa turte miti. Innaa filatame otoo masaraa
adii yookaan White House otoo hin galin kabaja raayyaa ittisa biyya Ameerikaatii qabuuf geessee abaaboo irra ka'eet achitti kabaja harka fuudhee biyya keenyaaf waa'ee kaffaltaniif ulfina isinii qabna isin kabajna jedheet duraan dursee abaaboo achi kaa'a. Abaaboo seenaa jechaadha. Kun egaa biyya adda addaa irratti akkasumatti hojjetamaa jira. Wanta amma biyya keenya irratti hin hojjetamne kana. Kanumarraa qabatee amma wanti amma seenaa amma mootummaa amma biyya bulchu mootummaan amma jiru kun ammayyaa yoo jedhame ammayyaa mootummaati yoo jenne mootummaa amma Dooktar Abiy bulchan kana kanin itti himuu barbaadu fedhii koo dabbaan fe'anaa waan fe'inaanaa jedhu. Raayyaa ittisa biyyaa biyya isaatii du'uuf gumaachi gumaatamuun irra jiruuf gara fuulduraatti muuziyeemiin guddaan tokko hojjetame akkuma biyya biraatti nutis dhaqnee achitti guyyaa gaafa sanaa abaaboo achi keenye ibsaa tokko shaamaa tokko ibsinee fi otoo kuni gumaachamee fi gara fuulduraatti raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa guddataa deema kan hin jedhu yaada qaba. Raayyaan biyyaaf yeroo lubbuu isaa tokkotti qabsiisee biyyaaf waraan biyyaaf duulu eenyu isa gorsi miti. Ofumaan keessuma isaatii miirra biyyummaatti dhaga'ameeti. Kunis ta'e garuu hawaasa biraa deeggarsa akkamiitu malaaf raayyaadhaaf hawaasni dura akkuma isin jettanii raayyaan keessumaatti bara TPLF keessa ijaarame raayyaa sodaatamu malee raayyaa kabajamuu fi shoonaaf dhuftee jedhamee leellifamu ture. Amma garuu raayyaan akka kana ijaaramaati kan jiru keessumaa riifoormii yeroo dhiyootiin. Ta'us garuu deeggarsa akkamiiti mee kan inni hawaasarraa barbaadu waan jedhu akkas. Mootummaan Itoophiyaa gara fuulduraatti mootummaa cimaa horachuun irra jira. Mootummaa eenyumaafuu gadi hin jenne dhaabuun irra jira yoo jedhee yaade mootummaa nama biyya bulchu kun inni gara dhufuus itti fufuus raayyaa ittisa biyyaa irratti hojii guddaa hojjechuutu irra jira. Maaliif hoo jettee raayyaan ittisa biyyaa jechuun gaachana biyyaati. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun inni daldalu nageenyaan daldaluudhaaf, inni baratu nageenyaaf barachuudhaaf, inni hojjetu nageenyaaf hojjechuudhaan akkuma jirutti hawaasa yookaan sabaaf sablammiin Itoophiyaa akkuma jirutti nageenyi biyyattii keenyatti nageenya buusuu jechuun raayyaa ittisa biyyaa cimsuudha. Yoo raayyaan ittisa biyyaa cime sodaatamaa kan ta'e sodaatamaa innaa jennu nuti akka seenaa keenyaatti kan namaa fudhachuu hin barbaannu kan keenya sin kenninu. Kan keenya jechuun immoo dhaala kaakayyuu keenyaaf akaakilee keenyaa abbootii keenyaa biyyattiin lafee isaaniitiin caccabsanii dhiiga isaanii lubbuu isaanii wareeganii nu dhaalchisan dabarsanii immoo alagaatti kennuu hin dandeenyu. Amma ammaatti ana dabalatee eegneerra biyyattii kana eegeera raayyaan ittisa biyyaa. Dhalataan inni dhufus immoo seenaa keenya gara duubaatti deebisa jedhee hin yaadu. Hin fudhatu. Garbummaas hin fudhatu. Koloniis hin fudhatu. Dhaaltummaa abbootiin isaatiif akaakayyootiin isaa dhaale bilisummaa Itoophiyaa dabarsee fedhii Itoophiyaa dabarsee yookaan qabeenyaa addunyaan hin qabne seenaa cimaa kana dabarseet kenna jedhee yaadu. Kan hojjechuudhaaf maal gochuutu irra jira? Uummanni Itoophiyaa maal gochuufiitu irra jiraadha? Amma gaaffiin ati gaafatte wanni dogoggorellee innoo lubbuusaa tokko bakka bu'aa hin qabne yoo kenna waanuma qabu waanuma qabu otoo akka kooti egaa namni tole hin jedhu malee inni sooressi nama akka fe'etti kana keessa yaa'u kun ciree iddoo tokko dhaqee hoteela tokko nyaatu kun yookaan immoo bashannana asii bahee biyya alaa dhaqee deebi'uun kun otoo biyyi nagaa qabaachuu baattee bee yaalma koo biddeenuma kaleessa galgala warri mana keenyaa warra haadha manaa keenyaa nuu tolchanii irbaata irraa nyaannee biyya nageenyi hin jirretti ani saatii booda laaqanaa galee midhaan sana nyaachuudhaaf gaaffii guddaadha. Kanaaf wabiin keenya inni yoo jette wabiin keenya raayyaa ittisa biyyaati. Wanti raayyaa ittisa biyyaatii godhamu hundi wanti duubatti jedhamu
jiraachuun irra jiru. Mootummaa haa ta'u amma humna ishiitii riisoorsiin biyya Itoophiyaallee raayyaa ittisa biyyaatii fi raayyaa xiyyaara eerfoorsiitiif guutamuutu irra jira. Eerfoorsiin amma funyaan isaatiitti waan saayinsii fi teknooloojiin fidee waan isaa malu hidhachuutu irra jira. Sanaaf sabaaf sablammiin biyyi Itoophiyaa akka kun cimuuf waan kaffaluu irra jiru aarsaa kaffaluu irra jiru kaffaluuf irra jira. Gumaachi gumaatamuuf irra jiru ammas akkasumaan jedhanii bassoo daakanii kana kuni maal isatti isaan maaliin inni lubbuu isaa sii kenna. Ati guyyaa tokko dhaqxee bassoo akkasitti mooyyeetti midhaanitti tunteedhaa bassoo daaktee beekun. Of course akka gumaachaatti gumaanni xinnoon qabu. Kanarra caaluu qaba. Kanarra caaluu qaba. Kanarra caaluu qaba naa jennu immoo daakuu daaktee erguuf otoo hin taane kan wajjin deemu jira akka amma biyyoonni gugurdatan itti hiratanitti vaanii wajjin deemee achitti qopheessee fi nyaatee innaa bahee deemuun turre jira. Qoricha adda addaa isaa kennamuuf turre. Dhiigni isaa innaa gadi naqee achitti rasaasa diinaatiin rukutame dhiiga isaa sana waan bakka buusuuf sana qoricha adda addaa dhiyaachuuf turre jira. What do you mean? Lubbuu kee beer ati biyyaa jettee sabaa jettee innaa kennitu sabni immoo maallaqa sii kenne maal? Sabni immoo yoo midhaan miti sangaa guyyaa guyyaan sii qale maal? Kanaafuu itti xiqqaata malee inni amma kaanee sangoota mana finne oolaa waggaa irraa hin horatta sangaas waggaa ittaanu hin furdifatta hin horatta lubbuu kee tokkitti inni sii kennu isa inni waan qabu mana isaa dhiiseeti ijoollee isaa dhiiseeti jaalallee isaa inni dargaggeessi fuudhee qubeellaatti kaawwatee qubeellaa sana dhiiseeti siifaa galu. Daa'ima isaa haadha manaa isaa qe'ee isaa dhiiseeti dhaqee achitti lubbuu isaa wareega. Kanaaf wanti isaan gubaa wanti isaaf malu ammana jedhee waan inni ittiin lakkaa'u hin qabu. Kanaafuu sabaa fi sablammiin Itoophiyaa yoo biyyattii kana nan jaaladha jedhe abbaa qabeenyaa ta'u beekessaa ta'u qorannoo saayinsii irratti kan qoratu warri barate haa ta'u raayyaa ittisa biyyaa cimsuun dirqama mootummaa Itoophiyaati kuni gumaachamuuf irra jira jedha. Galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya addaa guyyaa raayyaa onkoloolessa 24 kabajamu ilaalchisuudhaani ajaa dhibbaa Baqqalaa Balaa Hundee waliin turtiin taasisne gabaabnaan kana fakkaata sanyii Taaddasaan ture guyyoota kaameraaf daayirektaroota Astirraa waliin qophicha qindeessuun simraan gaheen jira. Egaa dhimmoota biraan walitti deebina horaa bulaa isiniin jenna.